Moolin sannagaa viiyoo afaan oromoo caqasuu jirtan nu dhiyaadha. viiyoo afaan oromoo wixataa jimaata galgal sa'aatii 2 akka sa'aatii 3 meetira baandii 22 fi viiyoo 24 irra caqasuu jirtan laayyuu jalqabne. Arguyyaa wixata muddeen 21 barhum 2020 keessa jirra. Ansora halaqeeti. Waan adda sanitti himnu keessa Yuunivarsiitiin Adaamaa barattoota 1,200 koronaa jedhaniitiin barnoota dhaaban kaan eebbisiifte. Itoophiyaan ganna 3 dhufu keessatti saatalaayitii akka hojjechuuf furfoo jiraa jette. Waan adda sanitti himnu keessaa akka tokko tuttuun jalannetti oduu nutti hima achii waan afaddachaan. Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Jibuutii keessatti kan gaggeeffame walga'iin IGAD dhimmootii yeroo irratti kan fuulleeffate ta'uun ibsameera. Dhimmi Itoophiyaa keessaas ajandaa ta'uun kan irratti dudubbatame yoo ta'u, duula waraanaa mootummaan federaalaa Tigraay keessatti gaggeessee ture itti dhiyeenyaan kan hordofaa ture Koomishinni Tokkummaa Afrikaas ejjennaa saayifa godheera. Sirna baniinsa walga'ii kanaa irratti haasawaa kan dhageessisan dura ta'an Koomishina Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii akka jedhanitti. In Ethiopia, the federal government took bold steps to preserve the unity, stability. Mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa tasgabbii fi tokkummaa biyyattii eegsisuuf akkasumas tarkaanfii murannoon guutame fudhate. Kun immoo biyyoota kamiifiyyuu seera qabeessaa jedhan. Dubbii himaan ministirii dantaalaa Itoophiyaa Dinaa Muftii ejjennaan Gamtaa Afrikaaf kan IGAD yaada miseensotaa kan calaqqise ture jedhan. ሙሳ ፋቂ ካሉት ጋር የሚስማማ አንድ አይነት ፖዚሽን ነው የነበራቸው ማለት ነውና ስለዚህ isa Muusaa Faakiin jedhan waliin ejjennaa wal simatu qabu turan. Kana akka milkaa'ina dippiloomaasii guddaatti ilaalla. Seera kabachiisuuf tarkaanfii Itoophiyaan fudhattes deeggaran jedhan. Walitti bu'iinsa Sudaanii fi Itoophiyaa keessaa kan ilaaleenis ministeerawwan muummeen kan biyyootii lameenii mari'atanii kallattii kaa'uu isaanii ambaasaaddar Diinaan ibsaniiru. Walga'iin kun dhimmootii kanneen biroo irrattis dubbatee xumuramuusaa Iskindir Fireew Finfinnee irraa gabaaseera. Weerara hawaannisaa fi tarkaanfii waraanaa seera kabachiisuuf mootummaan federaalaa fudhateen kanneen 100,000 lakkaa'aman jiraattonni naannoo Waajjaaf Xummuuggaa gargaarsa hatattamaa kan nyaataa kan isaan barbaachisu ta'uu bulchiinsi yeroof hundeeffame hubachiisee jira. Haga ammaatti dhaqqabuun kan danda'ame kanneen 45,000 hin caalle qofaa jedheera. Qonnaan bulaan barana midhaan galfateen qabu yeroo dheessanii ba'anis waan harkatti qabatan akka hin qabne jiraattonni ni dubbatu. Kanaafis harka namaa eeguuf dirqamne jedhu. Bulchiinsi yeroo aanaa Waajjaa Xummuuggaaf dhaabbateef itti gaafatamaa akka ta'an Mulugeetaa Asmaamaw rakkoon jiru walxaxaa fi dhiibbaan inni qalbii uummataa irratti geessises jira jedhu. Gandeen aanaa kanaa 15 keessaa warra hiyyeeyyii isaan dhumaa ta'aniif mootummaan federaalaa gargaarsa qamadii kennaa kan jiru ta'uu ibsan jechuudhaan Masfin Arraagee gabaasee jira. Kutaalee Eertiraa hundumaa fi naannoo baadiyyaa tokko keessatti namoota seenaa imaluu hin qabaanne irratti vaayirasiin koronaa argamu gareen dhukkubicha ittisuuf hundeeffame beeksisee jira. Kibxata muddee 13 barii kaasee sochii ugguruuf karoorra akka jiru muddee 12 labsamuuf jira. Tajaajilli nageenyaa fi hojii misoomaa eehama qaban irraa kan hafe guutummaa Eertiraa keessatti sochiin kamiyyuu dhorkaadha. Lammiiwwan biyyattii marti kana hojiirra oolchuuf dirqamni kan irra jiru ta'uu gareen kun hubachiisuusaa Birhaane Barhee Asmaraarraa gabaaseera. Aangawoonni mootummaa Itoophiyaa gaazexeessaa Daawit Kabbada haal duree tokko malee battalumatti akka hiikaniif kan gaafate koreen mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ'n miseensota pireesii kanneen ta'an doorsisuun akka dhaabbatuufis gaafateera. Sadaasa 30 bara 2020 poolisoonni federaalaa gaazexeessaa Daawit kan hidhan yoo ta'u gaazexeessaan kun oduu gama marsariitiin dhiyaatu Awuraambaa Taayims jedhamuuf gulaalaa ta'uun hojjeta. Daawit yeroo qabametti hiriyoota isaa waliin mana nyaataa kan Finfinnee keessaa ture jechuudhaan
obboleessi isaa kan Ameerikaa keessa jiruuf haati warraa Daawit Tigist jedhamtu CPJ'f barreeffamaan dhaamsa ergan. Poolisiin federaalaa gaafa muddee tokko mana Daawit sakatta'anii barruulee meeshaa sagalee waraabu kitaabota bilbila harkaa CD fudhataniiru jedhaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni marii bakka bu'oota uummataa kan Yuunaayitid Isteetsiif Seenetni lammiiwwan Ameerikaa sababa vaayirasii koronaan rakkoon isaan mudateef kan oolu gargaarsa doolaara biliyoona 900 wiixata har'aa sagalee irratti kennu jedhamee eegama. Gargaarsi hagamii kennamuu qabaa eenyuuf immoo kennamuu qabaa isa jedhu irratti torbanneenii fi deemokiraatonni fi riippaabilikaanonni wal falmaa eega turanii booda sadarkaa kanarra ga'ame. Yeroo dhukkubi koovid hammaataa jiru kanatti Yuunaayitid Isteets keessatti namoota dhukkuba kanaan qabaman miliyoona 18 ta'uu jedhameera. Guyyaatti kanneen qabaman immoo 200,000 caalaa ka jiran yoo ta'u haga ammaatti Ameerikaa keessatti kanneen du'an 337 ga'ee jira jechuun Yuunivarsiitiin Jaan Hapkins gabaasee jira. Hoogganoonni Seenetaa fi mana maree dilbata kaleessaa galgala akka labsanitti namoota hedduuf doolaara 600tu kennamaa kunis kanneen waggaatti galii doolaara 75,000 argataniif ta'uun ibsameera. Muummichi ministeeraa Biriteen Booris Johnson har'a koree yeroo rakkoof hundeeffameef waa'ee imala gara Biriteen seenuu fi Biriteen irraa ba'uu kan ilaaleen keessumaa fe'umsa irratti ibsa kennuuf jiru. Dilbata kaleessaa biyyoonni Awurooppaa giddugaleessa bahaa hedduun balalii Biriteen irraa ka'e ugguranii jiran. Sababiinsaas vaayirasiin koronaa Biriteen keessatti bifa jijjiirrachuun baatii kana keessa ariitiinis faca'aa akka jiru ega labsamee booda. Faransaayiin balalii xayyaaraa fi fe'umsa ergamu mara dilbata kaleessaa kaastee sa'aatii 48f uggurtee jirti. Kunis imala baaburaa gara Biriteen geessuu fi buufata doonii Doover dabalata. Kana malees dooniiwwan fe'umsa baatan ittisaa akka jirtu ta'uun beekameera. Vaayirasiin koronaa bifa jijjiirrate kun Xaaliyaanii keessatti argamu ministiriin haajaalaa biyyattii dilbata kaleessaa beeksanii jiru. Tallaalii dhukkuba koovid inni gosa lammataa har'a Yuunaayitid Isteets keessatti kennamuu jalqaba. Aangawoonni fayyaa kan federaalaa eenyu marsaa isa lammataa kana dursee argachuu akka qabu qajeelfama haaraa baasan. Gareen gorsa kennu kan waaltaa ittisaa fi to'annaa dhukkubootaa kan Yuunaayitid Isteets sagalee 13-1 ta'een dilbata kaleessaa akka murteessetti namoota Ameerikaa keessaa kanneen umriin isaanii 75 olii fi hojjetoonni eegumsa fayyaa kan dhukkubichaaf saaxilamuuf toora jalqabaarra jiran tallaalii kana sadarkaa duraatti fudhatu. Namoonni hojii balaa ibiddaa ittisuu irratti bobba'an poolisootaaf barsiisonni, hojjetoonni waajjira mana poostaa, hojjetoonni tajaajila uummataa fi kanneen oomisha nyaataaf qonnaa irratti bobba'an akkasumas warshaalee fi suuqilee waan nyaatanii fi dhugan itti gurguran keessa namoonni jiraatan kan argachuuf jiran ta'uun beekameera. Oduu ispoortii har'aaf gara sooraatti. Ajajala oduu ispoortii addunyaa gabaabduu sanitti. Amala afadabii ispoortii jaalala. Federeeshinii kubbaa miilaa Afrikaa biyyi Gaambiyaa amala afadabii ispoortii irra dhabee jedhetti $100,000 adabe. Jarkana gaaf gareen kubbaa miilaa Gaaboon biyyi isaanii dhufanii amala afadabii ispoortii dhoowwatanitti waan tolchuun mal tolchan jedhanitti adaban. Akka jarkan silaa simachuu malletti hin simannee jedhaniitiin adaban. Gaaboon gaafas dorgommii kubbaa miilaa waancaa Afrikaa bara 2021tiif qophaa'uu fi dhuftee jennaan amalitti hammaatanii jedhaniitiin adaban. Bakka buutoota kilabii Gaaboon gaafas Gaambiyaa dhufanillee diixxu yuuraatii ba'uu dhoowwanitti ala bulchan ganamachi yaani. Dubbiin suniin eegii leenjii isaan kubbaa miilaa English Premier League fi taphataan Gaaboon Pierre-Emerick Aubameyang waan kan addunyaatti meen duubatti addunyaan waan kan hubatteetiin warrallee adabde. Yoo federeeshiniin kubbaa miilaa biyyi sunii ganna lama keessatti amal qajeelfate $50 irraa bu'anii fedhan. English Premier Leaguetti itti guddaan kilabii Arsenal Mikel Arteta kilabiin isaa bara kana guddoo yaratteetiin mo'amtullee kilabii tan dhiisee biraan deemuu jedha. Gunners tapha bara kan taphatan torba keessatti 5 mo'amte 2 walqixxee baate. English Premier League keessaa 15 jirti. Dhiiseetiin deemuuf herregaayyuu hin qabuu jedha Artetaan. Wannan mataa keenya jira waan qajeelchuu malee jedha. Nam kana muddee bara 2019 keessa qaxalatan. Taatullee kilabiin isaa buki buusuutti hin jirtu guddoo mo'amuu jirtillee. Ganna kana keessa gudduun dhibamee jedha taphataan kubbaa miilaa addunyaa beekamaan Leon Messi kilabii Barceloonaa dhiisee deemaa jedhetti ammoo hin taaneef guddoo yaaddessitellee agayida barteessila kilabii isaa Barceloonaa dhiisee deemuuf jedheetiin kontoraatii isaa waan hin dhumatinii fi ba'uu hin dandeenye yoo ba'uu fedhammoo kontaraatu duraan baasaniif haan keessa horii miliyoona 100 deebisuufi male
amma inni cuftii ayyuu dabarte akka dansaa jiraa jedhu. Meesiin gaaf kilabiin isaa guyyaa dheengadda Valeenshiyaa waliin taphattellee goolii tokko galfatee deemuum deemeetiin goolii 643 galfateetiin taphataa Biraazil ka duriitiin wal qixaa'e. Peeleen tapha 17 irratti goolii 9 galfatee jechuudha. Kontoraatii isaa baraniin dhumata achiin dubatti ammoo waan miiraaf garaachiisaa fedhe ta'uu danda'a. Kilabii fedhe galuu danda'a. Taphattoota kubbaa Ingilish Piriimeer Liigii keessa taphataan Niwukaastil Alaan Seent Maaksiinii fi leenjisaan kilabii suni Jamaal Laseele koronaa fuudhaniitiin gudduma rakkachuu jiran yoon fayyaan akka dorgommii deebanillee ammatti hin beekamne. Jara kun warra gaaf koronaan laf dhufu hanfuur keessa tokkumaan tapha Niwukaastiliif astanillee dhaabaniitiin istaadiyoomillee cufan. Akka maanaajerii jara kana jedhe jara lamaanuu akka jajjaba keessa jiru guddoo rakkateellee. Federeeshinii waldaa kubbaa miilaa addunyaa fiifaan baranaa taphataa garee Baayer Muunik Roobert Lawandiskii taphataa kubbaa miilaa jajjabaa jedheetiin maqaa baase. Taphattuu kubbaa miilaa kilabii Ingilish Piriimeer garee dubartii keessaa durii Liyoonii taphattu Luusii Biroonzeelli akkuma kana taphattuu jajjabduu bara 2019 fi bara 2020 jedhee maqaa baase. Oduun har'aaf qabnu kanuma. VOA afaan Oromoo VOA 24 fi meetirabaandii irra caqasuu jirtan. Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa barattoota 1,200 eebbifte. Barattooti tun koronaa jedhaniitiin barumsi jidduu dhaabane. Muktaar Jamaalitti erge. Dhaabbilee barnoota ol'aanoo damee saayinsii fi teekinooloojiitiin adda bahaniitiin ramadaman lama Itoophiyaan qabdu keessaa tokko kan ta'e Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa erga sababa weerara koronaa vaayirasii COVID-19 dhaabbaticha cufee barattoota manatti ergeen booda kanneen silaa bara darbe eebbifamani kan inni ammatti eebbisaatiin jiru barattoota 1,200 ol ta'an dameelee barnootaa saayinsii fi teekinooloojiitiin eebbisiise kanniin akkaataa qajeelfama ittisa koronaa vaayirasii ministeerri barnootaa fi inistituutiin fayyaa hawaasaa Itoophiyaa lafa kaaheen turtii isaanii mijeessee barumsa isaanii akka xumuranillee taasifameetiin jira jedhu pirezidaantii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa Dr. Lammii Guutaa. በዩኒቨርሲቲያችን በዛሬው ዕለት የሚመረቁት 1240 ተማሪዎች ሲሆኑ kanneen yuunivarsiitii keenyarraa har'a eebbifaman barattoota 1,240 yoo ta'anii isaanis barumsa idilee digirii tokkoffaa fi digirii lammaffaa fi digirii sadaffaa yookaan PhD kan barataa turanidha. Guutuu barattoota har'a eebbifaman keessaa barattoota 274 kanneen ta'an dubartoota. Yuunivarsiitiin keenya carraa barumsaa barattootaa bal'isuudhaaf waggaa waggaadhaan carraa barumsa tolaa kan kennu yoo ta'u baranas kutaa barnootaa tokkorraa barattoota 7 carraa barumsaa kan kenne yoo ta'u 7 keessaa 3 irratti dubartoonni kophaa isaanii kan irratti dorgoman ta'a. Haaluma kanaan walumaa galatti barattoota 140 ta'aniif carraan barumsaa tolaa akka kennamu murteeffameetiin jira jedhan Dr. Lammiin. Keessummaa kabajaa sirna eebbaa ta'aniitiin kan affeeraman ministeer deetaan ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol'aanoo Profeesar Afawarqi Kaasuu biyyi keenya rakkoo keessa jirtu keessaa bahuudhaaf saayinsii fi teekinooloojiitti dhimma bahuun barbaachisaadha jedhan. Barattoonni har'a eebbifamtanis rakkoo kana keessaa biyya baasuudhaaf itti gaafatamummaan guddaan isinitti kennameetiin jira kan jedhan Profeesar Afawarqi ogummaa ittiin barataatiin turtan hojiitti akka hiiktan jechuudhaan waamicha dhiyeessan. እናንተ የዛሬ ተመራቂዎችን isin eebbifamtoonni har'aa yuunivarsiitii saayinsii fi teekinooloojii hangafa ta'ee fi abbaa ogummaa fi dandeettiilee ol'aanoo irraa eebbifamtanii beekumsa horattan bu'aa guddaa irra oolchuuf of qopheessuu qabdu. Saayinsii fi teekinooloojiin bu'uura guddina waan hundaa biyya tokkooti. Saayinsiin jiruu hawaasa keenyaa akka ta'uu fi jiruu ummata keenyaa akka ta'u hojjechuun barbaachisaadha. Isin eebbifamtoonni har'aa saayinsiin aadaa ta'ee hawaasa keenya keessa akka baratamu deeggaruu fi itti gaafatamummaa fudhachuutu isinirraa eegama jedhan Profeesar Afawarqi. Barattoonni yuunivarsiitii saayinsii fi teekinooloojii Adaamaarraa eebbifaman hedduun isaanii bu'aa bahii rakkoo danqaa guddaa keessa darbuu dubbatu. Maqaan koo barattuu Qiddusti Daawwitiin jedhama. Kanaan irraan eebbifame dipaartimentii elektirikaal paawarii. Kanaan gahuu kootiin jalqaba waaqayyoo galateeffachuun barbaada. Maatii koollee akkasuma kanaan waan dhagahaniif guddaa isaan galateeffachuun barbaada. Itti aansuun gara fuulduraatti hojii irratti bobba'een biyya koo akkasumas maatii koo gara hojii isatti aanutti ceessuuf yaadaan. Maqaan kiyya Beekan Bakalaati. Kan itti eebbifame Watersoos Dargaggeessu jedhanii fi Maastarsii. Gammachuu guddaatti dhaga'ame. Guyyaa kana hin eegneen ta'an seene COVID-19 waan tureef akka carraa ta'e immoo yeroo seksitee yoo ta'e risaarchii keenya yeroo hojjennee maatii wajjin akkanaan eebbifamu keenyaaf guddaan gammadu baay'inatti. Barattoonni yuunivarsiitii saayinsii fi teekinooloojii Adaamaa bara kana eebbifaman hawaasa keessa galaniitiin beekumsa barataniin akka rakkoo ummataa fi biyyaa furanillee waamichi dhihaateefii jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
VOA afaan Oromoo VOA 24 fi meetirbaandii irra caqasuu jirtan. Gamkaaniin ammoo qophii ammaan caqasuu jirtan tan halkan sa'aatii 4 irratti raadiyoonii Ahaduu FM 94.3 irratti hir'isanii deebi'an achirra illee caqasuu dandeettan. Ganna sadeen dhufaatti akka karoora Inistituutii Teknooloojiitti Itoophiyaan saatalaayitii akka hawaatti ergiti. Ganna tokkoon dura saatalaayitii ETRSS1 jedhan ol ergiteetiin kalee kabajatte. Tsaayidaamtoon nu erge. Daayirektarri olaanaan Inistituutii Saayinsii Hawaa fi Teknooloojii obbo Abdiisaa Yilmaa akka ibsanitti waggoota 10 ittaananitti Itoophiyaan saatalaayitii tajaajila garaagaraa kennuu danda'an 3 gara hawaatti furguggisuudhaaf karoorfatteetti. Bara darbe saatalaayitiin Itoophiyaa kan jalqabaa kan taate ETRSS1 gara hawaatti ergamteetti. Saatalaayitiin kunis turtii waggaa tokkootiin bu'aa buusteetti jechuun Daayirektarri olaanaan Inistituutichaa obbo Abdiisaa Yilmaa ibsaniiru. Saatalaayitiin erga ergine booda waggaa tokko ta'eera. Waggaa tokko kana keessatti ji'a lama jechuun amajjii fi guraandhala. Kan itti fayyadamne maali? Kan itti fayyadamne wannoo saatalaayitii bakkee isheen jirtutti akkaataa isheen hojjechuu dandeessutti teest gochuu irratti xiyyeeffannee turne. Sana booddee garuu deetaa fudhachuudhaan deetaan sun fakkiin saatalaayitiin kafte ergitu sun hojiirra akka oolu yaaliin godhameera jechuudha. Gama kanaan dhaabbilee adda addaa kan mootummaas kan dhuunfaas keessumattuu yuunivarsiitii fi dhaabbilee qoonnoo adda addaa ragaa kana akka itti fayyadaman waliigaltees mallatteessuudhaan yaaliin godhameera jechuudha. Ammatti dameen saayinsii hawaaf teknooloojii kana gara dinagdeetti sadarkaa barbaadamuun hiikuun hin danda'amne kan jedhan daayirektarichi fuulduratti madda galii taasisuudhaaf hojiin eegalameeraa jedhan. Gama dinagdeetiin faayidaa guddaa akka argatu gochuu irratti baay'ee hojjenneeraa jennee hin gamagamne jechuudha. Kanaan booda keessumattuu Inistituutii Geospaatial Information jedhamu waliin taane ragaan kun akka bal'inaan hojiirra oolu ni hojjenna jechuudha. Erga jalqabnee kaasee yoo ilaalle biyyoota ollaa jiran keessaa yoo wal madaalle Itoophiyaan haala gaariidhaan tarkaanfachaa jirti karaa kanaan jechuudha. Garuu immoo biyyoota guddatan waliin wal bukkee goonee yommuu ilaallu immoo waan hedduu hojjechuu nurra jira
jechuudha. Seektariin kun guddatee faayidaa guddaa akka kennu achirratti kaa'ameera. Fakkeenyaaf inistituutiin kun gama teknooloojiinis ta'ee gama humna namaa leenjisuudhaanis in hojjeta. To'onnos kan hojjetu inistituutii kana qofa. Kanaaf gara fuula duratti humna namaa horachuu irratti xiyyeeffatee ni hojjeta. Dhaabbileen lammaffaa immoo biizinasii irratti ni hojjeta. Kana jechuun sharafa alaa argachuus carraa hojiis uumuu irratti ni hojjeta jechuudha. Dhaabbilee dhuunfaas akka itti hirmaatan gochuun ni danda'ama gama kanaan. Inni sadaffaan immoo to'annoo irratti xiyyeeffatee kan hojjetu ni ta'a jechuudha. Kanaaf mul'ata nuti qabnu waggaa 5-10 keessatti sadarkaa Afrikaatti dursaa taanee argamuudha jechuudha. Waggoota 10 itti aananitti saatalaayitii gara hawaatti ergaman 3 keessaa tokko kan tajaajila odeeffannoo fi biroodkaastiif oolu akka ta'es ibsameera. Saatalaayitiin lammaffaa bara kana Itoophiyaan hawaatti erguudhaaf karoorfattee turte muddee 10 bara 2013 kan furguggifamuuf qophoofte turte. Garuu sababa haalli qilleensa jijjiirameef hin milkaa'in hafeera. Guyyaan saatalaayitiin kun itti furguggifamtus fuulduratti siqeeraa jechuun obbo Abdiisaan ibsaniiru. Sagantaa kabaja waggaa tokkoffaa saatalaayitii Itoophiyaa ETRSS1 irratti namoota damee saayinsii hawaa fi teknooloojii guddisuudhaaf gumaacha taasisaa turanii fi taasisaa jiran dargaggootaa fi warreen buleeyyii ta'aniif Inistituutiin saayinsii hawaa fi teknooloojii beekamtii kenneeraafi. Daayiriktarri olaanaan Inistituutii saayinsii hawaa fi teknooloojii obbo Abdiisaa Yilmaa akka hubachiisanitti teknooloojii guddisuudhaan cinatti dameen kun carraa hojii uumuu sharafa alaa biyyattiin baasaa turte hambisuun galii ofiisaa akka uummatuu fi sharafa alaa akka biyyattiidhaaf argamsiisuuf damee kanarratti xiyyeeffannoodhaan hojiin eegalameeraa jiran. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Qophii ammaan caqasuu jirtan ta'an halkan sa'aatii 4 irratti raadiyoonii Ahaduu FM 94.3 irratti hir'isanii deebi'an achirrallee caqasuu dandeetta. Uummata maayikaadiraatti fixanii fi soodduu dhaabuu fi dhaga bu'uuraa yaayyuu magaala keessatti dhaabaniif namni kanaan lubbuu dhabe 601 hin taane jedha waldaan amantii Ortoodooksii Itoophiyaa. Yoonataan Zibdiyoositti argatu jubeen nutti. Magaalaa maayikaadiraa keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaa onkoloolessa 30 bara 2013 halkan tokkotti siiviilonni 600 ol ta'an haala gara jabinaan guutameen jamaadhaan ajjeefamuu isaanii Amnestii Intarnaashinaaliif Koomishinni Mirga Namaa Itoophiyaa gabaasa isaanii jalqabaan beeksisuun isaanii ni yaadatama. Raayyaan ittisa biyyaaf milishaaf humnoonni addaa naannoo Amaaraa haala nageenya maayikaadiraa tasgabbeessuu danda'anis waa'ee eenyummaa isaaniif siiviilonni gara jabinaan daandii irratti ajjeefaman jedhaman reeffi isaanii bakkuma isaan ajjeefamanitti biyyoon itti deebifamu jiraattonni magaalattii dubbataniiru. Torbee garuu waldaan Ortoodooksii Tawaahidoo Itoophiyaa lubootaaf hojjettoota wangeelaa 120 ol ta'an gara naannoo sanaatti ergiteen reeffi isaanii walitti qabamee magaalattiitti kan argamu waldaa Ortoodooksii Abuun Haragaawitti awwaalamuudhaan sirni awwaalchaaf geggeessaa godhameefii jira. Waldaan Ortoodooksii bakka sanatti argamuun lammiiwwan kun awwaalamuutti taansee jiraattonni magaalattii keellaa waldaa Abuun Haragaawitti argamuudhaan gadda isaanii ibsaniiru. Maatiiwwan firoottan isaanii dura ajjeefamanis carraa arganne jedhaniin sirni eebbaa geggeessamuusaaf boqonnaa sammuu amma tokko argatanii gadda isaanii ba'aa jiraachuu dubbataniiru. Abbaan warraa isaanii kan duraa ajjeefaman Aadde Hagaree Mogas kanneen keessaa tokko yoo ta'an gadda isaanii keessaa ba'uu akka hin danda'in dubbatu. Tasfaa callimmoobbinyal moona katu qaftanyal gira gaftanyal moononim malaqoon. Abdiin koo natti dukkanaa'eera. Waan hunda na harkaa bade bitaa natti galeera. Waanuman ta'us hin beeku. Kanan jiraadhus natti hin fakkaatu jedhan. Mucaan isaanii abbaan ishee galuu eegaa kan jirtu ta'uu ka dubbatan jiraattuun magaalattii kabroon immoo abbaa warraa isaanii du'aniif sirni geggeessaaf kadhataa geggeeffamuu isaatti natti salphate jedhanis imimmaan isaan hudhaa mucaa koo attaman godhaa jechuun dubbatan. Masabaqtanyal wandimee koona tadaare koona alfanalli mukayyaroo bakki lijochi yaaschaggaru inaawna. Yaaduu dadhabeera obboleessa koo. Obboleessa kootiin gaa'ila koo ijoolleen na rakkisaa jiru humaa naan taane. Ayyeenaw mucaan kee abbaan koo dhufa jettee eegaa jirti. Anis ibsuuf hin dandeenye.
ofii koo sodaataan jira utuun dhaabadhu morma simurani nan dadhabee jedhan. Abboota amantii waldaa ortodoksii Gondar keessaa tokko kan ta'an lubaa Awwaqaa Tizaazuu sababaa maayikaadiraatti argamuu isaanii ibsaniiru. እዚህ የመጣ ነው ያው ጸሎተ ፍትሐቱ በግፍ ለተጨፈጨፉ ወገኖቻችን asitti kan argamne lammiiwwan keenya gara jabinaan ajjeefamaniif sirna kadhannaa geggeessuuf Gondarii kaanee bakka buutota kutaa lallabaa hoogganoota gadaamotaaf akkasumas daaqonoota bakka buuneeti. Namni numa du'a inni kun garuu gara jabinaan kan guutame daa'imman dhiiraaf dubartoota utuun jedhin biyya ofii keessatti waan dhumaniif du'aaf boo'icha kabiroorraa adda. Kanaaf jecha luboonni daandiin beekanii biyyan beekanii fayyummaa isaaniif utuun sassatin haala nageenyaatuun sodaatin guyyaa lamaaf deemanii Gondarirraa dhufuudhaan waldaa Abuna Aragaawitti argamuudhaan sirna kadhataa geggeessaa jirra jedhan. Lubaa Awwaqaan sirni kadhannaa kun kan geggeessame lammiiwwan nagaa 600 hanga 1,000 ga'aniif gara jabinaan ajjeefamaniif ta'uu dubbatu. Abboonni amantii bakka sanatti argaman jiraattonni magaalattii gadda guddaa keessa seenan keessaa akka ba'aniif kadhannaa kan godhaniif yoo ta'u akka jajjabaatanillee gaafataniiru. Siviilota jamaan ajjeefamaniif yaadannoo akka ta'uttis siidaa yaadannoo akka dhaabamuuf dhagaan bu'uuraa luboota kanaan kaa'ameera jechuudhaan Yoonaattaan Zabdiyoos Gondarirraa gabaaseera. VOA afaan Oromoo VOA 24 fi meetira baandii irra caqasuu jirtan. Joo Baayiden namni pireezidaantii Ameerikaatii filatanii karoora immigireeshinii Ameerikaa wal falmisiisa ta'e yoo mootummaa fudhate jijjiiruun ol jedhanii eeguu jiran. Gabaastuun immigireeshinii VOA Allen Baaronitti karoora Joo Baayiden biyyaan bulchuu danda'u ilaaleetiin gabaasaan nu erge tujubeen nutti. Uggura imalaa kaa'uun caasaa dahata siyaasaaf baqattootaa daangessuun maatii addaan ba'anii taa'uuf sagantaa ijoolleen seeraan ala daa'imummaattas dhufanii boodarra eeyyama jireenyaa argachuu yookaan daakaa jedhu dhabamsiisuu kanneen kun imaammata immigireeshinii pireezidaantii Doonaald Tiraamp kan filatamaan pireezidaantii Joo Baayiden jijjiiruuf waadaa seenan keessaati. Pireezidaantiin ittaanan imaammataawwan kana jijjiiruuf ajaja sadarkaa olaanaa kan pireezidaantii kennuu malu jechuun xiinxaltoonni dubbatanii jiru. Mooriin Swiinii waaltaa Meerilaand Keeyiloo jedhamu keessatti piroofeesara. All of the things that President Trump did unilaterally, they can do unilaterally as well, or they can undo unilaterally. So, for example, the travel ban, I would expect to be... Kan pireezidaantii Tiraamp qofaa isaanii hojjetan mara isaanis qofaa isaanii hojjechuu danda'u yookaan qofaa akka hafu gochuu danda'u. Kanaaf fakkeenyaaf uggura imalaa sana ni kaasu jedheen abdadha. Battaluma jechuudha. Uggura baqattootaa irra kaa'ame battala jijjiiruu malu jedheen yaada. Kun mul'inatti aangoo pireezidaantii keessatti haammatamaa jedhan. Pireezidaantii Tiraamp sagantaa daakaa hambisuuf tattaaffii isaan godhan yeroo bulchiinsa isaanii waggaa 4 mormii guddaa kaasisee jira. Mul'inattan dubbadhaa koolugaltoonni asitti ni simatamuu jechuun dhaadannoo dhageessisaa turan. Sagantaan bara bulchiinsa Obaamaa kun ennaa ijoollee turan kanneen seeraan ala gara Yuunaayitid Isteetsitti fidaman akka biyyaan baafamne dahata ta'aaf. Tiraamp akka jedhanitti sagantaan kun dhiifama seeraan alaati. Garuu yoo koongiresiin tarkaanfii fudhate kanneen sagantaa daakaa jalatti hammataman kan gargaaran ta'uu waadaa seenaniiru. I have a love for these people and hopefully now Congress will be able to help them and do it properly. Namoota kanaaf jaalalan qaba. Koongiresiin namoota kana karaa sirrii ta'een ni gargaara jedheen abdadha jedhan. Koongiresiin garuu tarkaanfiin fudhanne. Kanaaf carraan daakaa gara mana murtiitti geessame. Dhimma kana ilaalchisee manni murtii yeroo dhiyoo dhaabboliin immigireeshinii Yuunaayitid Isteets sagantaa daakaa jedhamu guutummaan bakkatti akka deebisan ajajee jira. Mormitoonni daakaa garuu qajeelfama mana murtii kana dura dhaabbachuu kan itti fufan ta'uu dubbatan. Daangaa Meeksikoo waliin jiru to'achuuf akkasumas koolugaltummaa seeraan alaa dhabamsiisuuf Tiraamp qajeelfama kunuunsa koolugaltootaa kan MPP jedhamu tolchan. Qajeelfamni kunis koolugaltoonni magaalaalee naannoo daangaa Meeksikoo jiru keessa turanii dhaddacha mana murtiitti hamma dhiyaatanitti achuma akka turan gaafatan. Biyyoonni akka jedhanitti dinagdee Ameerikaa irratti miidhaa guddaa kan dhaqqabsiiseef lubbuu lammiiwwan biyyattii hedduu galaafataa akka jiru sababaa weerara vaayirasii koronaan kan ka'e dhimmi immigireeshinii kan Baayiden irratti fuulleffatan isa jalqabaa ta'uu dhiisuu mala. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanumaa
torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti. Ayyalamtarra tanuma taboriitii waldachaa naga keessu nu bula ansuraa lakeeti sagantaa afaan amaaraatti ta'an.